Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqayyo tokkotti namanna ameen. Jaallatamtootaaf kabajamtoota Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa bakka garaagaraa kan jirtan biyya alaa, biyya keessas kan taatan hundumaan keessan baga guyyaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee waliin nu ga'ee hundumaan keessan bakka jirtanitti eegamtanii sa'aatiif yeroo kanaan kan nu ga'e galanni Yesuus Ariyaam irratti haa ta'u. Hundumaa keenya osoo nuti gatii ittiin baasin osoo nuti waan tokko ittiin godhin inni garuu nuti dadhabee nuuf jecha garafamee nuuf jecha dhiphatee nuuf jecha hancufnetti tufamee nuuf jecha waan gidiraa hundumaa argee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaatiin hundumaa keenya baga waliin nu ga'ee baga geessanii maarree asumaan faaruu addunyaa fayyisuuf fannoo irras kan oolee Yesuus Kiristoos waaqadha yoomillee kan jedhu gara faaruutti walumaan dabarru faarfachuuf maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqayyo tokko ameen. Addunyaa fayyisuuf fannoo irras kan oolee Yesuus Kiristoos waaqadha yoomillee gooftaan fannifamee ergamoonni arganii ni boo'anii baay'ee faarfachuu dhiisanii Mikaa'el caalchisee Gabri'eel raajeffatee Gooftaa isaa qullaasaa fannoo irratti ol baasee. Gooftaa isaa qullaasaa fannoo irratti ol baasee addunyaa fayyisuuf fannoo irras kan oolee Yesuus Kiristoos waaqadha yoomillee fiiraansaaf lubbuusaa kallattii argamullee diinaasaaf kan du'u hin jiru eenyullee. Diinaasaa nu taanus nuuf laatee lubbuusaa Kiristoos biraadhaa mallaanaaf gaatiisaa. Kiristoos biraadhaa mallaanaaf gaatiisaa. Addunyaa fayyisuuf fannoo irras kan oolee Yesuus Kiristoos waaqadha yoomillee. Jaamaa fi faalaatii du'aa yookaas illee rakkinatti fidee tollisaa kunillee yerootti murtaa'u abbaa seeraa irratti
imaananiyaati Pilaatos duratti imaananiyaati Pilaatos duratti addunyaa fayyisuuf fannooras kan olii Yesus Kristos Waaqadha yoomillee Kamisa galgala irbaata kan ta'e bulee jimaata isaa fannoorratti ol ba'e. Jaalalaan dirqamee nuuf jedhee kan du'e tiksee keenya gaaree nu barbaachaa bu'e. Tiksee keenya gaaree nu barbaachaa bu'e. Addunyaa fayyisuuf fannoorras kan olee Yesus Kristos Waaqadha yoomillee. Yesus Kristos Waaqadha yoomillee. Egaa yoomree gooftaa koo yoomree gaa gooftaa koo akka jecha kees kan ta'u deemsi koo hin baranne jechuuf ati na barsiisteetta jecha arraba kees ati na hubaasteetta. Egaa yoomree gooftaa koo yoomree